Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni madda walaabuu hundi keessanuu baga nagaa taatan. Egaa har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon har'aa baay'ee gaarii kan ta'e tokko kan namatti tolu tokko badheesniif dhiyaadhe. Egaa feesbuukii keenya akkamitti hiriyoota keenya malee namoonni biraa koomentii akka nuu kennuu hin dandeenye akkamitti godhuu dandeenya kan jedhu qabadheesniif dhiyaadhe jechuudha. Egaa jalqabarra namoonni chaanal kiyyaaf haaraa jirtan yuutuubii keessan keessa galuun madda walaabuu search godha. Egaa haala kanaan gubbaa kanarratti madda walaabuu jettanii search gootanii booda iddoo diimattee subscribe jettee jirtu kanarratti yeroo tokkoon tuyxu iddoo kanarratti eegatu tuyxanii kaatanii akkasuma mallattoo bilbilaa kanarratti yeroo tokkoof tuyxu akkasuma gubbaa kanarra ol ka'eedu kanaaf tuyxu jechuudha. Viidiyoon an kanaan dura gadhiise as keessatti ni argamu. As keessa galuun like godhaa yoo isinitti tole akkasuma hiriyoota keessaniifis share godhuu hin dagatinaa jechuudha. Egaa kallattiimaan gara barnoota irraatti yoo dabarru barnoota irraan tana waa'ee feesbuukii keenya wantoota nu poost goonu yookiin suuraas ta'ee barreeffama akkamitti namoonni friendii keenya ta'an malee namoonni friendii keenya hin ta'in akkamitti gara biraarraa namoonni dhufan akkamitti koomentii isaan nuu kennuu akka hin dandeenye godhuu dandeenya kan jedhu irra caalaan keenya ni beeknaa kan beekne irraa baradhaa jechuudha. Jalqabarra feesbuukii keenya keessa ni galla. Feesbuukii keenya keessa haala kanaan erga gallee kaanee mallattoo sarara asii sadii kanarratti yeroo tokko tuyna achi booda ol harkisuun setting iddoo jedhu kanarratti tuyna jechuudha. Egaa setting irratti tuyne kaanee ol harkisuun iddoo public post jedhu kanarras isa kanarratti tuyna jechuudha. Egaa haala kanaan tuyne ol harkisuun gara jalaa kanarratti public post comment jedhu kanarratti iddoo friends jedhu kanarra goona jechuudha. Commentii namni public irratti nuu kennu friendly qofa deebisne jechuudha. Asirratti immoo public profile info jedhu kanarrattis information wantoota kunoo asirratti namu eenyu akka like akkasuma immoo comment facebook hanke wanta te post goote namni akkamitti baruu namni biraa kan barreef iddoo friendly keessan malee jechuudha. Namoonni friendly keessan hin ta'in akka like nama isiniif godhee fi namoota comment isinii kennan baruu hin dandeenye iddoo friends jedhu jalaa kanarra keettan jechuudha. So mee feesbuuka kana haalaallu commentii fi like commentiin kun akkamitti hidhamuusaa baruu dandeenya ka jedhu haalaallu mee oolmaa. Fakkeenyaaf feesbuuka biraa keessa gallee yoo laallu amma kun profaayilii kiyya jechuudha. Profaayilii kana inni kun namni kun kunoo add friend hin qabnu kunoo amma gana add friend erguuf jechuudha. Add friend hin qabnu jechuudha nama kanaan kunoo. So keessa galuun asirra gad harkisnee ilaallu fakkeenyaaf wanta an share godhu kun amma kun OMN asirratti kan an share godhe iddoo share fi iddoo like kana qofa jira jechuudha. Waan an share godhe jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kiyya wanta an post godhu iddoo share kana qofa baa jechuudha. Haaluma amma argaa jirtan kanaan kun asirratti like fi share tu baha as gubbatti immoo iddoo share qofa baa jechuudha. Namni commentii naaf kennuu hin danda'u jechuudha yoon hidheete namoota friendii kiyya ta'an malee jechuudha. So akkasitti haala kanaan itti fayyadama. Yoo isinitti tolee jedhe like viidiyoo kana godhuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif affeeraa. Chaanal kiyya immoo subscribe godhuu hin dagatinaa. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti